Egaa akkuma argaa jirtanii obboleettii kana dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Akkuma argaa jirtanii Habashaadha isheen kun Amaaraadha. Haatun immoo mucayyoo miskiin uumaan beekne fuutee gurgurtee kinuu akkana goosiste ammoo dhoksitee dhoksaadhaan yeroo galchuudhaa deemtu ijoolleen kun arganii ishiitti iyyaa jiru jechuudha. Argitanii hojii Habashaan akka waan zeegaa ishiin taaneetitti irratti raawwatte. Ashuma harka fuunii hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTubees kadhachii irratti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa obboleewwan koo dhugaa dubbachuu fi waan hedduu takka nama gaddisiisudha. Akkuma argaa jirtanii yeroo hammaa kanatti namni waan gaarii waliif yaadaa hin jiru. Egaa ijuma ishiitirraa beekamtiniitiin tun baay'ee maxxanfoo kan turte dhugaa dubbachuu kan TikTok irratti tan beeka. Beeka waan ishiin hojjettu hundi waan magaarii tokko hojjettee hin beektu jechuudha. TikTok irratti nan beekaa namni tan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mucayyoo tana miskiina faranjiitti gurgurattee ani arabatti gurgurattee mucayyoon inda'um maal jedha seetan lubbuudha hin jirtu dhoksaniiti amman ishii dallaalitti nu qabsiisti jedhaniiti mucayyoo tana dhoksitee galchuu dhabde miti. Garuu waaqni dhugaa ishii baasee niitii tana akka qabamtu ishii taasisanii jiru jechuudha ijoolleen keenya. Mucayyoon tun miskiina itti gurgurattee namicha kinoo akkuma argaa jirtan ishiidhaa gaditti kan ishiitti gurguratteetu akkana goosistee qarshiidha jetteetti ilaala qarshiidha jetteetti dhiiga ishii gurgurti. Isinii galee yeroo Itoophiyaawwan ani waanuma fe'eeyyuu ta'e Itoophiyaan ani nafsi isheen tokkodha. Amaaraa ta'e Oromoo ta'e argitanii hojii Habashaa mucayyoo miskiina tan akkanatti waan gochaa dallaalonni ijoollee keenya irratti raawwataa jiran. Ani gaafan gadi ba'ee dallaalonni akkana taate gaafan jedhu dallaalonni tokko ta'e malee sobaa dallaalonni akkana godhan hin jiranii naan jechaa turan. Dhugaa dubbachuuf meeskii warreen koomentii jalatti waan akkanaan jetta sun ilaalaama. Amma dhugaa akkasinitti fakkaata. Waan soba sinitti fakkaata waan nuti hunduu jechuudha. Waanuma argame tokko waanuma mul'achaa jiru tokko gaafa poostii waanuma sobaa fiddee gaafa settan dhugaa dubbachuuf sheemidha. Nala mucayyoon tuni lubbuudhaan hin jirtu jedhee kan dubbate immoo namichumaa jechuudha. Dheengaddumaa mubeedhaan jechuudhaan lakkoofsa namichaatillee kennanii fi liivirratti hiriyaa mucayyoo tanaa gaafa isa gaafattu ishiin lubbuudhaan hin jirtu. Dhageessan ta'e viidiyoon kaleechaa sanarratti lubbuudhaan hin jirtu ishiin lubbuudhaan dabartee jirti jedheen. Amma immoo baga jiraatte lamaaniyyaa baga jiraatte mucayyoon baga lubbuudhaan jiraatte dhugaa dubbachuu fi ishiin yaadee jechuun maan taatu namni akka namni illee guddifate hin guddifata. Garuu immoo ilaala bakka meeqatti kunoo waan akkanaatiin namarra ga'a. Ani kanaafan yeroo baay'ee maalan jedha seete ishiin tunillee dirqama ijoolleen tokko hin jiru. Ijoolleen warra Araboota kana waliin galanii viidiyoo hojjetanii maal jedhanii gara isaaniitti itti dhiyaatanii booda immoo rakkin maal ta'a isaanumarra ga'a jechuudha. Booda dhufanii kan bo'an isaanii. Ishiin tuni tarii miskiina daa'imallee dhugaa dubbachuuf amma kinoo akkuma viidiyoo irratti argitan kana xiqqoo ishee eenyuutti malee dura viidiyoo irratti waan arganii xiqqishuudha. Daa'ima miskiina uumaan beektu mucattiin tun erga dhuftee reefu ji'a meeqa guutti. Gana fiddee biyyarra daa'ima miskiina fiddee gara Arbaatti gurgurattee akkana goosisti. Maal jedhama amma kun nama amma tun dhugaa dubbachuuf namni kana waliif yaadu. Ijoollee baay'ee akkana kan goosisan jiru kunoo dallaalonni akkanatti kan itti taphachiisan. Dhugaa dubbachuuf biyya isaan bichaa osoo hin taane biyya kanallee numa jira. Dallaalonni akkana raawwatan ijoolleen amma hojii dhabanii ijoollee meeqa anuyyuu yeroo nan biyyaa dhufu dhugaa dubbachuu fi ijoollee meeqatu biiroo san keessa taa'ee jira. Ani urbusii ta'anii
maal gooture jedhaan dhugaa dubbachuuf ani maaliidhaan akkana baay'ee tokko dhugaa ani aanarree carraan qabaa akka carraa ta'e ani guyyaa san isaan biraa deemee nama sadii moo meeqatu biiroo san keessa taa'ee jira. Baqa ijoollee akkanatti itti taphachiistee waan jettee isheen qarshii namni dhugaa akkanatti garaa walitti jabaatu jechuudha. Akkanatti kinoo garaa walitti jabaatu. Akkamitti akka nama wajjiniin dhugaa dubbachuuf nama kiyya jettee itti siqxee eenyu jettuulluu si dhibaa qabu. Akkamitti si gurguratu. Biyya ishee bichaa osoo hin taane namoota baay'eedhaan akkana godhanii ijoolleen hin dhabamtee kan lubbuudhaan irree darbanii baay'eetu jira jechuudha. Beerut keessatti waan akkanaa kun kan jalqabame jechuudha. Ijoollee miskiina baqa kan ogaa meeqanii waa meeqa ta'anii rakkina meeqa arganiitu gadi ba'anii gaafa dubbatan kan dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko si boojisu kan baay'ee tokko si gaddisiisutu jira. Ishiin tun yaa galte tamasgeen ishiin ammoo ogaa eeguunni kan galte garuu immoo kan ogaa lama oduu afuura isaanii hin dhagaamin osoo maatii isaaniitti hin bilbilin mana keessatti akka hidhaatti hidhamanii bu'aa iyyaa jiraatan. Arkanii guyyaa dhugaa dubbachuuf micayyoo takka fadha geessanoo ta'e dhugaa baay'ee takka na gaddisiiste. Namichi haadha manaa hin qabu. Namicha nama guddaadha jettee isheen immoo nama guddaadha. Anaa fi isa bicha dhugaa dubbachuuf ani ijoolleen gisee tokko tokko akkamitti akka inni eega ta'ee hin beeku malee dhugaa dubbachuuf gaafa yeroo inni gadi ba'e sanillee jalaa hin badani. Ana waan ajaa'ibu. Nama xankaarraa wayii osoo taate yaa kaayyoluma xixiqqoo tana ijooluma miskiina waan beekne tana yoo ta'e malee namni gurguddaan dhugaa dubbachuuf ofirratti ilaale jedheetu yaadu. Sikkiinuma wayiitullee fudhee itti eenyu jedhamallee hin dhiisu anillee dhugaa dubbachuuf oonan du'ellee nan du'a malee waggaa lama guutuu micayyoo sun kun waggaa lama guutuu akkanitti assaqqaaqaanan jiraachaa ture jettee micattiin jechuudha. Baay'een akka nama hidhaa keessa jirtu nama micayyoo sunillee achi baasanii garuu dhibamtuu taatee turte. Namoota meeqa ijoollee meeqa kan akkanatti waan akkanaa kana eenyu jedhanii hafuura isaanii dhaban. Kanaaf tunillee galteetii jirti tamasgeenii booda fuyyuu ijoolleen akkanaa yeroo deemtanirree mana sin deemtanillee ilaallachaa dhugaa dubbachuuf asumattuu gaafa dubartiin bira hin jirre dhiira wajjiniin gaafa erganii of shakkaa ama asuma gaafa fudhatan jechuudha sarraatanyumaan beekumayyuu gaafa fudhatan namicha qofa yoo ta'e isa wajjiniin yoo deemuun gaarii miti. Maaliif jennaan haadha manaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Kanuma akkanaati yaa nama micayyoo tan sakkana godhee itti taphachiisaa turte tanumaniitiin akkuma argaa jirtan suura asirratti. Garuu immoo akka hojii ishiitti ishiidhaaf yaa kennu wanti jedhamu hin jiru. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Namni ammana walii ga'u jechuun ammana waliif yaada jechuudha. Maal kunu baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Namni ofii yoo kana nama godhu oduu zeegan biraatillee zeegaa biraa akkas godhee tariyaa ta'u. Ishiin zeegaa kiyyaa miti kanatti akka nagoota jedhama. Tun Itoophiyaa taate yoo nama ofii akkanatti birri qarshitti gurgurattee biyya ormaa keessatti saqqayyaasistu baay'ee tokko namatti dhaga'ama soorii dhugaa dubbachuuf. Sanuma waanuma irraa beekamu kana immoo ani dhoksaadhaan galchuu deemti kaa. Amma akka namni akka waan qarshiitti wal gurguratu nama rakkoof lubbuu namaatirra qarshii filataa jira. Dhugaa dubbachuuf namni tokko nama tokko ajjeesii yookiin immoo waa tokko godhii qarshii argatta gaafa jedhanii nama sanii nama baddalaa jechuudha. Waan akkasiiti bara akkasii keessa jira dhugaa dubbachuuf waaqayyoon nuuf yaaduu malee. Baay'ee rakkisaa ta'ee jira yeroon isaa. Uummanni qarshii filate uummata keenya qofa osoo hin taane araboonni sanuma gaafa qarshii arganii amma sarratanyaan takka Joordaan jechuudha. Qarshii waggaa tokko harkaa qabdi. Mucayyoon oluma jirtu dhugaa dubbachuuf torba dheengadda hin jirti har'a hin jirtu. Shinti beetii keessatti lafa dhooftee duute jira.
yookiin qarshii sana harkatti arganiitu ishii kan waan ta'een ajjeesanii jedhanii gin baay'ee nama as galan dhugaa dubbachuuf bakka ani yeroo uummata akkana ta'ee ani qofa dura ani uummatuma keenya qofa uummata Itoophiyaa qofa natti fakkaata. Kazaan immoo Araboonni dabalataan waan akkasii yaadaa jirti jechuudha. Rabbiin nu baasu malee dhugaa dubbachuuf isaan qarshii filatanii lubbuu nama hangummaa ittiin fakkaatu beektanii. Ana akkasiin jedhaa obboloota koo waan akkasiiti waan hundaafuu bakka jirutti waaqayyoon nu eegu. Turtii gaarii qabaadhaa viidiyoon kee guyyaarraa kana hanga walitti deebinutti turtii gaarii.